Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami obboleeyyan xiyya jirra jirtu kabajamtoota fi kabajamtoota Ummuu Khaalid. Ani haa jiraatu baga jiraattan hundi keessaniyyuu jirra jirtu nagumaami fayyaa qabdu. Alhamdulillah nagaa kooti. Waliin dachaanii jirra. Fedha rabbiitiin alhamdulillah rabbil aalamiin. Akkasii baga dhuftanii hundi keessaniyyuu galatoomaa laayik sheer sabiskiraayib gochuun hin dagatinaa. Hedduu naa galatoomaa naa ulfaadhaa isiniin jedhaa jajjabeessuu keessanii fi dhugaa dubbachuuf hedduu tokko galatoomaa. Akkasuma maal qabadheen dhufe har'aa waan addisiisni qabadhee dhufe annaaf addisi maamiire. Akkasii caaltuun isheen asirratti argitan tuni caaltuun qabsooftuu Oromoo turte. Namni hin beekne hin jiru miidiyaa kanaatti qabsooftuu addaa turte gisee Suudi Arabiyaa jirtu sani. Amma qabsoon gara biraa jijjiirame malee duraan qabsooftuu addaa turte. Caaltuu yoo jenne bakka Suudi Arabiyaa kanarraa waatti socho'u asinii galee tiktookii kanarratti feesbuukii hedduu qabsooftuu cimtuu turte. Aduma akkasitti qabsoo keenya oofaa jirtuu uummata keenyaaf sagalee ta'aa jirtuu kiyyaa kanaan wal baratte. Abbaa manaa isii jechuudha isaan wal barte seenaa isii isinitti himaani. Abbaa manaa isiitiin wal barte qabsoo hin laafifte hin tasgabbooftee. Idaa isiin lafatti miti yoo sanuu qabsoo kadhiifte isinii galee xoorataa baateeti. Oduma akkasitti qabsooftu caaltuun maal taatee miidiyaa kanarraa baddee maaltu ishee mudate jennee soqaa turree. Namni hedduun bakka mucayyoo cimtuudha jedhee baay'ee dhaada taanee ture. Dhumarraa bakka hin jiraa mitiire mucaan moo'ate isinii galee jaalalli isaa moo'ate hin fuudhee. Sargii godhatanii yaa jiruun biyyaan baatuni haguma hoode'a. Subhaanallah hundumaa isaan karaa imalaa jiran karatti qabanii mucaan garuu waraqaa inuma qaba. Akka seera biyya sanitti akka seera biyya isaan jiraataa turanii sanitti biyya isaan jiraataa turan sani shamara wajjin qabamuu fi meeshaa karaa malee wajjin qabamuun daldalaa turanii baay'isawee waa gurguranii mana keessatti. Sanuma uummanni waa qaraxa barbaadde laazima alatti suuqa gabbanii suuqii ijaarratuu qaban na fakkaata. Isaan immoo dho'isamaan gamaa gamana shaqqalataa turanii utuma shaqqalatuu deeman qabaman. Isa hidhaanitti murtaa'e isillee naga hidhamtu hidhamtee biyya galte. Kana mara wanni haasa'eef uummanni keenya kun yoo waa ajandaa godhatu jechuudha. Bakkuma isaan hin geenye hooqatan laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulullah. Homa isaan hin galchine keessa galan. Homa isaan hin dakalle keessa galanii callisaniituma. Maaliif akka ta'e ani rabbii kiyyaa isatu beeka gaa. Isiin maa akkas taatee isiin maa akkas. Innaa jechuun abbaa warraa isii isaan lamaan wal quba qabani. Wal quba qabanii garuu uummanni miidiyaa irraa kun waa heddullee ijaaraa waa heddullee balleessa subhaanallah. Ka jaarsisii mana hidhaa jiru isiin caffartii ka jaarsisii mana hidhaa jiru isiin kaayiroo deemtee fataa jettii. Ka jaarsisii mana hidhaa jiru isa bakka carraan godhee hidhamee jira. Eega carraan godhee hidhame isillee wajji hidhamuu qabdi jechuudha. Uummata wallaala isillee wajjin hidhamuu qabdi. Waliin laazima mana hidhaa taa'uu qabani moo. Carraan godhee galtee jirti biyya sitti alhamdulillah. Teettee biyya teettee jiruun biyyaa hin taane taa'uu hin dandeenye deemte kaayiroo. Wannummaan ummannummaan keenya kun maaltu achisii oofee ka jaarsisii hidhaa jiru deemtee ka jaarsisii inni hidhaa jira ishee carraa isaati rabbi nagaan isaa baasu. Isallee haga waggaatti murtaa'e xumuratee rabbiin nagaan isa baasee maatii isatti isa haa galchu.
haadha manaa isatti sisa haa galchu jenna. Akkasii mire bakka wallaahi isiin kaayiroo deemterraa yoo isiin odeeffama miidiyaa irratti illee baate haa ilaahii kiyya jabbaranii akka waan isiin duraan hin caffarre duroo hima sirbiti micoone. Qabsooftuudha adda muuziqaan qabsoo achi gallakkifamuun isiin hima sirbiti. Kaayiroo deemnan illee mul'uma itti abaasanii. Bakka ati maaltu si tolee akkatti sirbitaa ka jaarsi kan kee hidhaa jiru ati maaltu si tolee akkas taata. Bakka hamilee namaa dhawuu malee hamilee namaa cabsuu malee faayidaa takka hin qabu namni kenna isinii galee. Immoo isin dantaan qabdu hin dhageettu waan ta'eef miidiyaa kana waan ni beekti waan ta'eef barattee jirti waan ta'eef itti cabsaa jirti isinii galee. Ka gubatu gubataa ka gammaduu hin gammadaa ka dhiise hin dhiisa dantaa isaaniiti jette siigaan. Akkasii obboleeyyan tiyya warri miidiyaa kana gubbaa jirtan. Yaa Allah waan nama hin galchine keessa hin galina. Wallaahi waan nama hin galchine keessa hin galina. Mee amma deebiftee jirti deebii uummataaf. Wal quba qabnaa jaarsa kiyyaa wal quba qabnaa. Inshaallah isallee rabbiidhaan haa baasu isa caalaa natu hidhaa jira jettee hidhaa qaamaa osoo hin ta'in hidhaa sammuun isii hidhamee jira isa wajjin jechuudha. Haga jechuun namni hundi yoo miidiyaa kanarrattis bahee kolfee taphatu yoo bashannanu yoo fataa jedhee ofirraa faca'u jechuudha. Gammachuu qabaatetii miti. Irra guddaan nama guyyaa kolfaa oolee wayita ala oolu kolfaa oolee yoo mana isaatti gale irra guddaan namaa kabooyu. Miidiyaa kanarratti hin boonnee qofa laalina. Yoo miidiyaa kanarras bayanii booyan jammarte jedhanii yoo isiin namni tokko asirrattis bahee kolfee taphate haa jamma. Gaaraa miittuu nama jalaan bayan. Wallaahi gaaraa uumattu yoo kolfite jedhan. Tuni maal afaan bantii sirraa jedhan. Yoo bootte tuni gowwaan maal asirraa nutti bootti jedhan. Yaa ilmaan namaa kana garatti wal qabannu dhabne. Garatti wal qabannu dhabne akkasii waa maraafuu bultii namaa hedduun seenina. Jireenya namaa tokko hedduun seenina akkanumaan jechuudha. Akkasii akkatti yoo takka takka nulleen garuu ajandaa godhannee dhufna. Waan irraa ajandaa godhannu waan hin qabne takka takka qabannee hin dhufnaani muluun baay'isinaa malee garuu mulumaan baay'isina silaa warri tiktookii kun innaa lillaahii wa innaa ilaihi raaji'uun wallaahi rabbiin isaan haa qajeelchu. Ka bakka isaan hin geenye hundatti xilliq jedhan tiisisuma tiisisni bakka sanarraa ka'u achi kaan irraa ka'u kaan itti fiigame warri tiktookii gubbaa kun akkasuma rabbiin rahmata isinii haa godhu wallaahi. Amma isiin deebiftee jirti uummata isiitiif deebiin deebi'ee jira gaafatanii ka warra isiin dura akkasitti arrabsaa ture waa meeqa jedhaa ture.